السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجماعة كون زرتو أمة الرشتي جرى والله الحمد لله قالت ربي بيان كي سما الفكاتا سنين جرى كم سنة قبل جرتو جبهتو جرى والله الرمي هدو بشنا هدو تكو ديمنا يحضرت اللي ملتشو باتو جرتو لا نانا متتو لا جزي تكو قدباتي راحة نفسية شفتي راحة نفسية سكون نمت تلسا ندباتي كلين سفرتي فتاجتي زورتي مولي كيسا ديمتي بقى يو هالي بيتو باتي لالالتي يجود كان فيو يدو تكو نمت تلا كيسا ديم يعني سرت اللي مولدو يا تاو إنها كسنين زدا سوري إنها كسنين جدا ما تكشتي baay'ee namatti tola sarara keessi isaa jechuudha. Ani seeraan waraabne maaliif sodaadhee kanaaf ani sirriitti waraabne siniin soda inna gaahwa halee fi gaahwa dhugdee shaayii dhugdee achi keessa halaa wayii nyaattenna bakka nabsiyaan kee murtaa taate si galee inna achi keessa deddeemtunnaa tokko jechuudha. Ishee tokko mana madaamitti illee of cinqurra gadi baane rahaa irratti fataa jechuun wayyaa sinii galee kanaafuu baay'ee namatti tola, baay'ee bareeda iddoon isaa jechuudha. Namni tokko yoo daa'imman namni qabu fa'aa guyyaarraan deema. Madaamiin daa'imman qabdu daa'imman ofii mooliin geessiti baay'ee maaliif daa'imman akka manatti xaffashamtuun barbaaddu jechuudha. Innaa sila kana ta'eefuu viidiyoo gabaabduu tanatti bu'aaraa jecha nama waanni gaafii natti yoo jiraate yaa ummata qashtii zabanni kenna kun garam deemaa jiraadha bas gaafii kana natti maaliif jette yoo jettani namni akkanumaan lafaa ka'ee baluun jaaladhe irrii u'uun ajjeesaa jedhu kun akkamii qaayidaan amma wanni tamoon akkana miidiyaa irratti deemuru dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti ulfaata wallaahi ande yoo tokko jedhe tokko jedhe yoo tokko ibalu jedhe safuudha dhugaa nama guddaa nama kabajaa qabu miidiyaa irratti warri kaleessa inshaalla as bahee miidiyaa kana irratti shiishaa afuufu yoo maqaa nama balleessu namni tokko jaalala nama san yoo qabaatte mush miidiyaa irratti ol baatee suntiin keessaan dhattee itti dubbachuu keessaan dhattee nama isaan beekutti ergu malee wallaahi baay'ee tokko sheemii nama qabsiisa. Uma fedhe yoo ta'e hireen yoo sorry ribanna qabe hireen garuu yaani jaalalti abbaa feeterraa nama qabdi rakkoo hin qabu. Garuu jechuudha faateen gaduma yaatee tuma guyyama keessa ijaa namni waa jedhe jechaa fi irri jaaladheera du'eera jechuun hin taatu. Fakkeenyaaf ammoo raayyaanis nama guddaadha. Ishee Amiin Ibroos nama guddaadha. Namamma ijoolleen gaddeebistee tiktookii kanarra maccawataa godhattuu miti dhugaa rabbii ummanni tiktookii kanaa shootti jedheera gaafa giiftii homaama sadaqaa tana funaannatini mataara garagara na fakkaate wallaahi baay'ee na aarsan dhugaa dubbachuuf. Innaa rabbiin waa qajeelchu wallaahi zamanni nu keessa jiru kun zamana badaa wallaahi laazim. Maali kaayaaf rabbii kiyya uma gudii dhageetta guyyaarra uma gudii baattatee deema miidiyaan kun baay'ee ulfaata. Akkam namni waan akkana haasa akkam kabajaa namaa asirratti xiqqeessa. Isaan warra xiqqaate dhugaa rabbi amma namni kaleessa eessa jira har'a eessa jira agal namni tokko yoo nama jaalate nama jaalachuun salphina hin qabu. Jaalalti abbaa feete sareerraa nama qabdi jaalalli abbaa feeterraa nama qabdi yoo dhugaa jaalaltiti jiraate kaleessa eessa turan tamma har'a raayyaa abbaa mancaa jaaladhe irrii jette tiktookii kanarra ooftu ishee Amiin Ibroo jaaladhe irrii jettu tanii ustaaza ibsaa jaaladhe jettu kaleessa eessa jiran maa dhaqanii kalee dubbachuu dadhaban maa dhaqanii kaleessa haasa'uu dadhaban wallaahi ulfaata saraaha
baay'ee tokko nama dabbara dhugaa dubbachuuf. Yaani amma fedhe yoo ta'e osoo kaleessa dubbatanii irra bareeda. Inni akkas isiniin jedha uummata qashte viidiyoon tiyyas gabaabduudha. Oma kana haasa'uu barbaade garuu baay'ee haasa'uu hin fedhu. Maaliif kun waan irraa dubbatanii inuma qaba garuu dubbachuun barbaachisu. Warri miidiyaa kana akkuma barbaade. Har'a wal torbee tokko afarsanii san booda achi buuteen hin jirtu jechuudha. Fakkeessuu agartanii waan tokko. Nasraan inumaa illikii keessa seente anatu itti heerumee isin agarsiisa jette. Yoo ganama qadarri jaraa walitti jiraatte rabbi walii haa qooduuf garuu oluma ka'anii ustaaza kana malee naqalaan wallaahi hin ulfaata. Sheemii guddaa. Dura aklaanni kiyya akkam ture. Dura kana haguma isa jaaladhettu kana kunoo sirba caffarte sirratti baatee jechuudha. Hin taatu. Namni tokko eega aklaaqa jaalala hin jaaladhe jedhee of sattaruu qaba. Dura dursee mataa ofii of gaafachuu qaba. Ani akkamiiti nama maaliiti jedhee. Eega sanirra taree immoo of sattaruudha. Kaleessuma mataarratti shaarbii ol xaxattee kunoo dugdatti hidhattee hin caffartii jechuudha. Hin sirbiti walumaa galatti. Immoo sheekni hayyee kaleessa balleessitee haa sirbitullee haa maraatullee artistiillee taatu waan feete haa taatu. Maafi rakkoo hin qabu. Ilmi namaa hin qabu. Har'umaa yoo jaaladhe jettu kana lafa dhiisti kunoo gofoo diratte. Kanaafuu waa'een keenya itti dhiisanis nama dhiisu dhihaa ceeni. Biyyeen isaa salphattu waa'een ilma namaa keenyaa kana itti dhiisan malee wallahi baay'ee si dhibbisiisa saraa si aarsani. Osoo bira jiraatti innaa san kaballaa cuutti goote afaan san haasa'anii. Namni nama jaalatee jaalate rakkoo tokko hin qabu garuu miidiyaa irratti nama xiqqeessuun hin taatu. Isaan illee arrabni achi jalatti argatan jechi namni namaan jedhu wallaahi marra fokkataadha. Isaan komantiin jarri isaanii bira. Nasra duraanumaa ijoolleen hin jaalattu aslan. Argaa isiin fedhan. Sila kana ta'eefoo wallaahi rabbi nu haa qajeelchu. Zabanni keenya zabanul aakirii wallaahi rabbiin qajeeloma nu haa kennu dhugaa rabbi. Namnummaan kamuu jechuudha. Nama xiqqeessuun hin taatu. Kabajaa fi marcuma abbatuuf jala qabadee Oromoon jedhan garuu osoo ofuma kabajanii ma jiraatanii maal rakkoo qabama haga ustaazota asirratti xiqqeessan. Haguma ofii isaaniillee maqaa ofii godhanii maatii qabanii fira qabanii zarii qabanii yoo akkanatti anatu sitti heeruma maali abboo zabana akkami zabanni dubartiin anatu sitti heeruma jettee deemtee dhiira gaafattu na fuudhi jettee leesh zabana dhiirri ofii isaatii sosoqee si fuudhuu qaba malee leesh dubartiin anatu sitti heeruma wallahi baay'ee ajaa'iba itti heeruma jetti bara akka waan bakka harka ofii qabduu dhaqanii fuudhi jechuun waan qalbii wayitee wal fuudhu gaa'illi jechuun waan xiqqate anatu itti heeruma jettee of fonnoo jetti. Hin taatu of kabajuu qaban. Namni tokko yoo si barbaade nu dhufee si kadhata. Namni tokko yoo akhlaaqa kee bareeda sirraa arge dhufee nu kabajaadhaan balbala kee dhadha'ee si kadhata. Leesh ofii keenya heerumuu qabna jennee irrii jenna. Leesh ofii keenya of xiqqeessina. Wallaahi laazim baay'ee tokko natti dhagahame akka wallaalummaa kiyyaatti jechuudha. Maaliif dubartiin kabajaa qabdi of kabajjee ofiin jiraachuu qabdi. Leesh ana natti sitti heerumaa. Yoo na fuute malee natu fuudhee sin agarsiisa alaamaa kiyya galmaan gadda. Ofiiyyuun sirbiti immoo maal jetti kaleessa moo dheengadda ofiisiitiyyuu jechuudha. Kalee malee dheengadda sirbiti. Dhugaa isiniin jedha kaleessa ofiisiitiyyuu hin sirbiti. Sirbarra turte jechuudha. Waan baay'ee isinii aarsu isinii gale. Garuu har'a kaleessa jechuudha heedaruma mucaasanii isa bira bilbiltee amma isa bira barreessitee maal jettiin rabbii jecha warra ustaazii ibsaa muuziqaa irra kaatu san dhoksisii akka muuziqaa irra kaatanii ittiin sirbinee jettiin. Isiin maalirra jirti jaran? Namni ofii maalirra jira nama tokko waa jedha. Leesh ofiin kabajne nu dubartiin barri wallaahi warqiidha yoo of kabajne namni marti nu kabajee dhufee kabajaadhaan warra keenyarraa nu fudhata. Kabajaadhaan nu kadhatee maatii keenyatti heerumuu dandeenya. Kabajaa qabna. Wallaahi baay'ee tokko nama ajaa'ibaa. Leesh of kabajuun ofumaa fi leesh of xiqqeessitee mee isin jaalladha. Dhugaa isiniin jedha kaleessa ofiisiitiyyuu hin sirbiti. Sirbarra turte jechuudha. Waan baay'ee isinii aarsu isinii gale.
garuu har'a kaleessa jechuudha heedaruma mucaasanii isa bira bilbiltee amma isa bira barreessitee maal jettiin rabbii jecha warra ustaazii ibsaa muuziqaa irra kaatu san dhoksisii akka muuziqaa irra kaatanii ittiin sirbinee jettee isiin maalirra jirti jaran namni ofii maalirra jira nama tokko waa jedha leesh ofiin kabanye nu dubartiin barri wallaahi warqiidha yoo of kabanye namni marti nu kabajee dhufee kabajaadhaan warra keenyarraa nu fudhata kabajaadhaan nu kadhatee maatii keenyatti heerumuu dandeenya kabajaa qabna wallaahi baay'ee tokko nama ajaa'ibaa leesh of kabajuun ofumaa fi leesh of xiqqeessitee mee isin dhugaa rabbii wallaahi hin ulfaata rabbummaan isaan haa qajeelchu malee wallaahi haala badaa dubartiin dura dursitee ofii of kabajuu qabdi yoo isin of kabajje namni sii kabaja isaan akkana miidiyaa irra utaalamitiitiin isaan abbaa barbaadan fuudhuu danda'anii illee rabbi qoodeef itti heerumuu dandeetti garuu of kabajuu qabdi ustaaza natti akkam gaafii dubartiin dhiiraa na fuudhettee dhiyeessiteef sanuu miidiyaa gubbatti bismillah wallaahi yaa rabbi nu qajeelchati wallaahi zabanni nu keessa jiru zabana badaa jiru wallaahi zabana badaadha sotuun sun jette immoo sun immoo raayyaa abbaa mancaarraa na qabe sun immoo ol kaate amiin birooraa qaba